Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa har'as seenaa kan garaa nama nyaatu takka qabadhee isiniif dhufee jira. Isinis TikTokii koo follow gochuu hin dagatinaa, YouTube koos akkasumas subscribe godhaa. Maatii koo ta'aa isiniin jedhaa, isin jaaladha. Gara yaadichaatti isin dabarsa. Akkas jettee obboleettiin teenna. Duraan dursee nageenyi koo kan onnee irraa madde isin haa gahu jecha gama yaada kootiitti darba. Ani maatii harka qalleeyyii irraa hin dhaladhee guddadhe. Yeroo umriin kiyya barnootaaf gahetti mana barumsa Hibrat sadarkaa tokkoffatti barachuun jalqabe. Maatii kiyya harka qalleessa ta'us bu'aa bayii hedduu keessa darbuun barnoota kiyya kutaa 1 hanga 8 rakkoo fi gadadoo hedduu obsee baradhe. Haaluma kanaan qabxii ministirii gaarii argadhus gara mana barumsa sadarkaa lammaffaa darbuuf dandeettii maatii kiyya qaban hedduu ulfaataa waan ta'eef barnoota addaan kutee gaa'ila raawwachuutti murteesse. Hogguu kana umriin kiyya gaa'ilaaf gahaa miti jechuun koo bilchina sammuu fi akkamitti abbaa manaa fi ollaa akkasumas jireenya hawaasummaa bal'aasan wajjin jireenya akka oofadhu hin beeku. Walumaa galatti barnoota koo addaan kutee gaa'ila raawwadhe. Waggoota 3 erga abbaa manaa koo waliin jiraadhe sababii waliigaltee dhabuu maatii kiyyaa fi abbaa manaa koo jidduu jiruun addaan bahe. Erga isaan addaan bahe booda biyya Arabaa deemee maatii kiyya qarqaaruu jalqabe. Usumaa isaan gargaaruu obboleessa kiyya irratti mallaqa ergadhe maqaa ofiitiin lafa naa bitee usumaa lafa san irratti ijaarachuuf gama tokko maatii gargaaraa tattaafadhu fira kiyya keessa namni an akkaan jaaladhu gara fuula Rabbii deeme. Sababa saniif gara biyyaatti hin gale. Achumaan obboleessa kootiin lafa naa bitte san na agarsiisii gara maqaa kootiitti naaf jijjiirin jedheen gaafadhe. Achumaan lafti ati na biraan qabdu wahiituu hin jiru naan jedhe obboleessi koo. Walumaa galatti dadhabbii waggaa 5 dhabe jechuudha. Aarii sanii hedduu na dhukkubee tikkeetiin an Araba eeyyamsiisee muradhellee na duraa bade. Gadda guddaan haguugamee ji'oota 8 ture. Sana booda Arabdittii dura bira ture sanitti bilbiladhee ani deebi'uu hin danda'u waan na dhukkubuuf na gargaarii dhibee kanarraa akka dandamadhu na godhi jedheen. Isheenis haa galatoomtu mala tokko siif kaahuu naan jette hayyee jedheen. Ani lakkoofsa biiroo siif kenna achuma taa'ii ijoollee gara biyya Arabaa kana ergii fayyadamii naan jette. Hayyee jedheeni hojii kana gaafa eegalu maatiin kiyya na balaaleffatan. Dubartiin dallaala hin dalaydu isin barbaannu naan jedhan. Osoma haala kanaan jirru mucaa eessuma kiyyaa waliin hojii kana eegallee anis nin fayye. Sana booda mucaan kun hojii kana dhiisii ofii keetii deemi anatu si gargaara lafas bitee waan hunda siif godha naan jedhe. Hayyee jedhee gara biyya Arabaa deeme. Ammas yeroo lammataaf bu'aa bahiin maatii gargaaruu sun narraa hin hafne. Gama tokkoon isaan gargaaraa gama tokkoon ofis gargaaraa jireenya koo eegale. Turtii waggaa 4 booda gara biyyaa deeme. Ammas gaafa deemu qabeenyi koo kan ani amantaan ergadhe sun hin jiru. Haa ta'u malee ani akka yeroo duraa qullatti hin hafne. Parsantii muraasa buukii koo irra galfadheera. Amma mucaan durbichaa kiyyaa kun akka gaa'ilaaf na barbaadu naaf hime. Dhugaa dubbachuuf anaaf inni umrii wal caalla jechuun koo anatu isa dursa. Ammas maatiin kiyya gaa'ila kiyya ni balaaleffatan. Isaan balaaleffatanis nuti gurraan hin laanneef gaa'ila keenya raawwanne isaanis waan irraa eeggamu ni kaahanuuf godhan. Waan si dhibu maatii keessa namni tokkollee nan deeggarre. Anis gaa'ila raawwadhee turtii ji'a 2 booda paaspoortii koo haaromsee gara biyya kanaa deebi'e. Mallaqa kuufadhee isatti kenne. Osoma kanaan jedhu wal dhabdeen xixiqqoon jidduu tiyyaa fi isaa deddeebi'uu baay'iste. Anis obsa fixadhee paaspoortii akka baafate na bira dhufu gaafadhe. Innis okey naan jedhe. Anis paaspoortii jiru xumuree ammas osoo maatiin koo hin jaalatin as fide. Seenaan hedduu dheeradha. Ani gabaabinaan siif barreessa. As fidee guyyaa 3 bira ture. Ani karoora jijjiiramaa waan qabuuf guyyaa 3 hojii malee baasiin saaxilamuun sun waan natti guddateef guyyaa san 3 gorsa guddaa gorsee badii isaa hundarraa taree fi kan dhufuuf gorsee baasii baaseef mudannoo kiyya kan darbeef waan mana Arabatti na mudate hunda taphachiise akka inni gara nyaattiinaaf qabaate badii dabreef seena'ee kan dhufuuf ittiin deebine sirrimatti gorfadhee gammachuun hiriyaa tiyya biratti dhiisee mallaqa isa barbaachisu waan hunda dhiisee fi biraa deeme. Akkuma jedhamu harka hanna barate murqutu socho'a jedhanii hiriyaan tiyya sun seenaa kiyya wanti isheen beektu hin jiru. Tasumaa biyya kana keessatti wal barre malee bu'aa bahii jireenya kootii tasumaa hin beektu. Abbaan manaa kiyya yookiin durbichi koo kan ani maatii kiyya caalaa filadhee isaaf jecha maatii koo dhabe badii isaa
tan osoo biyya keessa jiru balleesse irra darbee fi fide gorsee biraa deeme. Guyyaa ani mana hojii deebi irra janjanaa ofii jalqabe. Achumaan hiriyyaan tiyya naaf bilbiltee dhiifama naa godhiitii garuu mucaan kun dhuguma abbaa manaa keetii moo mee natti himi naan jette. Itti aanu hin dhufa. Obsaan na eeggadhaa.